Hayyee harka fuunee ashamaa akkam jirtu obboleewwan biyya alaa fi biyya keessaatti argamtan obboleessa keenya Mubaarak yeroo ammaa kana nagaadhaan gara biyya isaa gara Jimmaa seenee jira. Suudi Arabiyaa irratti hojjetee jijjiiramuudhaaf biyya isaatii kan bahe garuu balaa tasaatiin miila isaa tokko dhabuu kan danda'e miila lamaan bahe kun akka kanatti miila tokkoon biyya isaatti deebi'ee jira. Haa ta'u garuu nutis immoo hamilee isaa ta'uuf isa jajjabeessuuf cinaa isaa jiraachuu keenya gochaan itti argisiisaa jirra argisiisuufis qophiidha. Viidiyoo kana sheer koppii linkii duwwaatti gochuudhaan abshirri cinaa jirra jedha. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma.